Egaan kabajamtoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa Ameerikaan qoqqobbii waraanaa Eertiriyaa irraa kaashees asan biraan geenya. Egaa Ameerikaan sababa qooda waraana Itoophiyaa keessaan wal qabsiistee raayyaa ittisaa biyya Eertiraa fi paartii seera qabeessaa tokkicha Eertiraa bulchurraa qoqqobbii keesse. Ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteets waraana Itoophiyaa keessa jiruun qooda fudhachuun himachuun dhaabbilee afurii fi qondaaltota Eertiraa lama kan qoqqobde. Sababni Ameerikaan eertite rakkoo deeggarsa namoomaa fi mirga namoomaa hammaatee fi lolli Itoophiyaa keessaa waan babal'ateef jechuun ibsite. Murteen Ameerikaa kun yeroo biyyaalee fi dhaabbileen adda addaa waraanni Itoophiyaa keessaa mariidhaan akka furamu carraaqaa jiranitti dhagahame. Ibsi ministeera maallaqaa Ameerikaa sochiin Eertiriyaa nageenya Itoophiyaa hammeessa jechuun himateera. Erga waraanni kaaba Itoophiyaatti eegalees Ameerikaan irra deddeebiin waraanni Eertiraa akka Itoophiyaa keessaa bahu akeekkachiisaa turte. Humnoonni Eertiraa Itoophiyaa keessatti argamuun lola jiru xumura itti tolchuufis ta'e deeggarsa namoomaa waliin gahuuf danqaadha jedheera ibsi ministeera maallaqaa Ameerikaa. Dhimma kana irratti gama Eertiraa wanti jedhame hin jiru. Ameerikaan kanneen lolli kun akka dheeratu qooda fudhatu jechuun himattee irratti tarkaanfii fudhachuu akka itti fuftu dhaamte. Kana duras Ameerikaan sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa waraanni Eertiriyaa raawwate jechuun himate. Ajajaa waraanaa Eertiraa Jeneraal Filiiphoos Waldaa Yohaannis qoqqobdee turte. Lola dhaabanii yoo mariitti hin deebine Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa fi TPLF irratti tarkaanfii akka fudhattu akeekkachiisteeti. Akka ministeerri maallaqaa Ameerikaa ibsetti kanneen harka qorraa qoqqooman raayyaa ittisaa biyya Eertiriyaa paartii PFDJ Hidrii Tiraastii fi Koorporeeshinii Tireedingii Galaana Diimaadha. Dabalataan namoonni lama Abrahaa Kaasaanii Maariyaa fi Hagos Gabrahiyoot waldaa kidan kanneen qoqqooman keessa jiru. Abrahaam Kaasaa Amne Maariyaam hoogganaa waajjira basaasaa Eertiraadha. Kana dura gamtaan Awurooppaa qondaala kana dhimma Itoophiyaan wal hin qabanneen qoqqobee ture. Obbo Hagos Gabrahiyoot immoo gorsaa diinagdee PFDG fi hoogganaa Koorporeeshinii Tireedingii Galaana Diimaa RSTC dha. Dhaabbata RSTC qabeenyaa fi fedhii faayinaansii paartii PFDJ akka to'atu Ameerikaan ibsiteetti. Waraanni naannoo Tigraayitti eegalamuun boodarra naannoleen ollaa Affaarii fi Amaaraatti babal'atee amma waggaa tokko lakkoofsiseera. Waraanichi dhaabbatee furmaanni mariin akka barbaadamuuf biyyoonni adda addaa dhaabbilee ardii fi idil addunyaa irraa deddeebiin waamicha taasisanilleen hanga ammaatti bu'aa qabatamaan osoo hin mul'atin waraanichi akkuma itti fufetti jira. Ta'us torban darbeerraa eegalee gamtaan Afrikaa fi US deeggarsa UN fi gamtaa Awurooppaa qaamolee lola keessa jiran mariitti deebisuuf itti dhiheenyaan hojjetaa akka jiran himaniiru. Jeneraalli waraanaa Ameerikaa Wiiliyaam Zaanaa tasgabbii dhabuun Itoophiyaa naannichaaf balaadha jedhe. Jibuutiitti ajajaa waraanaa Ameerikaa kan ta'an Meejar Jeneraal Wiiliyaam Zaanaa magaalaan Finfinnee finciltootaan yoo to'atamte rakkoo namoomaa hamaatu dhalte jechuun BBC'tti himan. Afrikaatti buufata waraanaa US guddicha tahee kan hoogganan Jeneraal Wiiliyaam gaaffiif deebii BBC wajjin taasisaniin waraanni Itoophiyaa keessaa ganna tokko lakkoofsisee naannichatti dhiibbaa hin malle geessisa jedhan. Magaalaan Finfinnee to'annoo finciltootaa jalatti yoo kufte gaheen waraana isaanii maal tahuu akka malu kan gaafataman ajajaan waraanaa kun kaayyoon ijoon buufata waraanaa US Jibuutii jiru Afrikaatti keessattuu Afrikaa bahaatti yeroo rakkootti deebii kennu akka ta'e deebisan. Barbaachisaa tahee yoo argame hojjettoota imbaasii Itoophiyaatti argaman lammiilee US akkasumas lammiilee biyyoota biroo biyyattii keessaa baasuu fi deeggarsa kan taasisuuf kan gargaaru karoora bal'aa qopheessuu fi qophii taasisuu isaanii himaniiru.
Sodaan koo inni guddaan waraanni Itoophiyaatti dhalatu kamuu nageenyaa fi tasgabbii biyyoota naannicha jiran wajjin kan wal qabatedha jedhan ajajaan kun. Jeneraalichi akka fakkeenyaatti Itoophiyaan tasgabbii dhabuun waraana ishee Soomaaliyaa keessaa kan baastu yoo ta'e biyyoonni gamtaa Afrikaa 5 murtee kanaan ni miidhamu jedhu. Murteen Itoophiyaan loltoota ishee Soomaaliyaa keessaa baasuuf sochiin gareewwan shororkeessaa akka dabalu taasisa kan jedhan jeneraalli kun tasgabbii dhabuun Itoophiyaa dhimma biyyoota ollaa wajjin jiru irrattis sodaa ta'uu mala jedhan. Kanaafis akka fakkeenyaatti dhimma hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti ijaaramuu fi muddama daangaa Suudaan wajjin biyyattiin qabdu kaasu. Jeneraalichi dabaluun muddamni Itoophiyaan jabaachaa hanguma deemu Masrii fi Suudaan hidha haaromsaa guddichaa irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu malu sodaa jedhus akka qaban dubbatu. Sodaan koo yoo Itoophiyaan marii hidha haaromsaa fi wallabdee daangaa Suudaan fi Masrii wajjin qabdu fufsiisuu haala itti dandeenye yoo uumame Itoophiyaan xiyyeeffannoo ishee dhimma biyya keessaa irratti yoo gootu tarkaanfii siyaasaas ta'ee waraanaa fudhachuuf haalichi mijataadha jechuun tarkaanfii fudhachuu malu. Biyya tokkotti hokkorri yoo dhalatu biyya biraan ammoo biyya sana irratti tarkaanfii fudhachuu akka filannoo duraatti ilaalu malu jedhan Jeneraal Wiiliyaam. Kun dhugoomee Masrii fi Suudaan tarkaanfii akkanaa ni fudhatu taanaan walitti dhufeenya biyyoota kanneenii gidduu jiru yeroo kamuu caalaa miidhamuu mala jedhan. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kan ta'an Abba Antoonii Bilinkan imala biyyoota Afrikaatti taasisaniin pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa waliin wal arguun waa'ee Itoophiyaa akka mari'atan himameetu jira. Waajjirri haajaa alaa biyyattii ibsa baaseen Antoonii Bilinkan guyyoota itti aananitti Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Senegaal ni daawwatu jedhameeti eegama. Imala sadaasa 15 hanga 20 taasisan kanaan Abbo Uhuru Keeniyaataa fi ministeera dhimma alaa biyyattii Ambaasaadar Raayiseel Omamo wajjin hoggaa wal arganitti dhimmoota kan dabalatee waa'ee nageenya Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Suudaan ni mari'atu jedhameera. Karaa biraatiin waraana Tigraay irratti US dippiloomaasiin waraana Itoophiyaa akka dhaabu abdiin qaba jechuun ibsa baasteeti. State Secretariin US Antonio Blinken waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuun dippiloomaasiin ni hojjeta jedheen abdachaa jira jedhe. Blinken gaanfa Afrikaatti ergama addaa gamtaa Afrikaa kan ta'e pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo akkasumas ergama addaa US Jeffrey Feltman waliin dubbachaa jira jechuun ibsa baaseera. Hojii barbaachisaa pirezidaantii Olusegun Obasanjo itti jijjiiruudhaan kan ka'e carraaqqii nutis taasisaa jirurraan kan ka'ee fi kanneen biroon hojjechaa jiranirraan foddaan of duubatti deebii fi kanammoo gara bakka fooyya'aatti siqsuun ni jira jedhe gaafa roobii. Blinken itti dabalu ministeera dhimma alaa fi ministeera muummee itti aanaa Dammaqaa Mokonnin waliin dubbachuu himuun barbaachisummaa waa'ee haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuu mari'achuu irratti dhimmame itti deemuu akka qaburratti gadi jabeessinee haasofneerra jedhe. Jechoonni qaamolee wal waraanaa jiran lamaanirraa dhufaa jiran dubbii kan hammeessan waan ta'eef sabaa fi saba gidduutti hokkora akka hin kaasneef yaaddoo qabullee ibsateera Blinken.